baga nagaan dhuftan abbaa gadaa. Nagaa ni nagaa lafti nagaa Waaqayyo jidduutti saawwan nagaa Waaqayyo jidduutti namni nagaa nageenyi titee sabab sablammii haa ga'u nageenyi tee ollaa ganda haa ga'u nageenyi titee uummata keenya kana tasgabbeessu goobana hoolaarreessoo abbaa gadaa Oromoo Tuulamaa sirni gadaa marsaasaa eeggatee waarratee hoggaa 88 sirna demokiraasii kan aangoo wal mormii tokko malee wal quculuu wal ajjeesuu wal gubuu wal salphisuu tokko malee kan aangoo walii dabarsuu kanaaf kan hambaa addunyaa ta'ee galmaa'ee sirni gadaa kuni waan sirni gadaa kun qabu laaluu fi tibbana Keenyaa Naayiroobii keessa turtii godhee jira waan sirni gadaa qabu laaluu fi Naayiroobii keessa Oromoon akkamitti akka jiran darbanii Keenyaa keessa Marsaabeetee keessa Oromoon akkamitti akka jiraatan Keeniyaalleen laalee jira Moqaadishoolleen Somaalee Moqaadishoolleen Oromoon ollaa Keenyaa akkamitti akka Somaalee wajjin jiraatu laalee jira turtii bal'aa kan godhe Somaaleelaandii keessatti illee turtii godhee jira jechuudha. Hariiroo hawaasni kun waliin qabu waan Itoophiyaan qabu duudhaa fi safuu walitti dhiyeenya uummata Oromoo kanaan walitti hidhamiinsa qaban waan sirni gadaa qabu kana laalan ture jechuudha biyyoota sadiin kana keessatti. Tole bareeda baga nagaan deebitanii. Hayyee gara deemtan kanatti gaaf dura deemtan affeeramtanii deemtan moo dhaquu barbaannettaniit waa haajamtanii haja keessan himattanii haajaa saniif asii qajeeltanii baatan moo akkam ture? Affeeramneeti kan deemne biyyoota gaafa Afrikaatirra jiru tana akka laallu. Gaafa Afrikaatirra kan jiru kun nageenya isaatilleen diinagdee isaa siyaasa isaa hawaasummaa isaa naanna'ee laaluu fi kaayyoon kiyya biyyoota ollaa keenyaa kana Keeniyaa Somaalee Somaaleelaandii kanneen laalee fakkeenyaaf ammoo fudhatte Somaaleelaandii keessatti bakkee Oromoonni sochii guddaatti qabu naannoo Togoo Wucaalee hawaasni kun akkamitti akka wajjiniin jiraatu olii buliin isaanii akkam akka ta'e sochiin hawaasummaa sochiin daldalaa gaddalleen gammachuu akkamitti akka wajjin dabarsan sirriitti laalee jira jechuudha. Asiin Somaaleerraa jalqabdaniit Keeniyaa dhaqxanii? Keeniyaarraan eegale. Keeniyaarraa Somaaleerraa galtan. Moqaadishoorraan Somaaleelaandi seen. Maal argitan? Hagan yaade oliin arge. Haganii yaade oliin argee nulleen as teenyee Oromoon gaafa Afrikaa kanarra hin jiraa maqaa ageenyu malee oguma Oromoon achi jiraa kan jedhu akka gaafii natti ta'e gaafan immoo garuu achi ga'ee jedhu wanta yaade olitu na qunname keessattuu Keeniyaa keessatti karaa deemsa na dhoowwe uummanni Oromoo Keeniyaa Naayiroobii keessatti karaa deemsa na dhoowwe Somaaleelaandii keessallee akkasumatti uummanni Oromoo miira guddaa keessa qaba sirna gadaa kan Oromoo arguun keessattuu abbaa gadaa arguun hawaasa kana baay'ee hawaasa Oromoo kanarra darbee hawaasa Somaalee hawaasa Keeniyaa kasirritti gammachiise jechuudha. Somaalee fi Somaaleelaandii Naayiroobii Keeniyaa keessatti miirri isaan Oromoo qaban miirri isaan Oromummaa qaban amma afaan Keeniyaa dubbatee Oromotu jira. Afaan Somaalee dubbatee Oromotu jira amma Oromotu jira. Kan abbaa lama sadii achitti himatutu jira. Kuni baay'ee tokko kan nama gammachiisu baay'ee keessa hangam akka Oromoon ga'u kasi agarsiisu jecha. Nu gaafan Somaaleelaandii seen wadabii barbaraa fa'aa gottoodhaan darbee waarratee immoo ministeerri tokko kan leenca fi qeerransa horsiisu jira achi fa'aa gottoodhaan darbee immoo Togoo Wucaalee fa'aa gottoodhaan harki irra caalu parsentiin 70 baay'ee tokkotti gammada baay'ee uummata Oromoo kan jiruuf jireenya Oromoo baay'eetti gammada keessattuu jaarroleen keessattuu immoo dargaggeessi beekan ka haalli galeef jireenyi ija duraa maal haa ta'u jireenyi ija duraa akkamitti biyya Itoophiyaa tan akkamitti biyya Oromoo tana walitti makamnee jirra akkamitti wajjin jiraan sochiin daldalaa sochiin siyaasaa sochiin hawaasummaa maal haa ta'u kan jiru
baay'ee itti gammade. Ministeerri tokko Somaaliilaandii keessa gaalalleen hin horsiisaa, leencalleen, qeerransalleen, bineeyyii adda addaa horsiisa ministeera duraaniiti. Achoo dhaqu simannaa ho'atu naa godhame. Aannan gaalalleen na biratti gaala dachaasanii ilmanii hanga na obaasu. Darbee immoo haati mana isaa immoo Oromoo Tuulamaa ta'uun arge. Oromoo Tuulamaa haati mana. Oromoo Tuulamaa. Ministeera Somaaliilaandiiti. Nama guddaa baadiyyaa keessa jiraata. Manni isaa garuu beeta mangistiidha. Darbee intala Oromoo Tuulamaa of jalaa qaba. Intala Oromoo Tuulamaa damee Salaalee of jalaa qaba jechuudha. Kanaafuu qabsoo uummata Oromoo keessatti illee warra qabsaa'otaa wajjin nama baay'ee beeku. Nama waa'ee Oromoo kana dhaadheessu simannaa ho'atu achitti naa godhame. Uummanni Sumaalee uummata gaarii ta'u, uummanni Sumaalee uummata Oromoo ta'u sirriitti guutummaan guututti mirkaneeffadhe jechuudha. Gaarii haga amma argitanitti gaa sirni gadaa baha Afrikaa kana ijaaru walitti hidhuu keessatti gahee hagamii waan qabu isinitti fakkaata? Keeniyaa keessatti numaayyuu kallattii marsaa beetetiin guutummaan guututti jira sirni gadaa. Keeniyaa keessa sirni gadaa guutummaan guututti beeka. Oromoon akka sirna gadaatitti bulu, Oromoon sirni gadaa isaa kun immoo akka hamba addunyaa ta'ee UNESCO irratti galmaa'e hin beeka. Gara Moqaadishoo gattoo dhufte akka abjuutitti beeka malee waan gadaan qabdu akka abjuutitti gaafa Afrikaa kanarratti waan Oromoon qabdu akka abjuutitti beeka malee sirriitti keessa bu'ee hin beeku. Amantaadhaan haguugame jechaadha. Gara Somaaliilaandii gattoo dhufte immoo sirriitti beeka. Maali gosa dir kan jedhan kan kun guutumaan guututti sirna gadaa hordofa. Ammayyuu sirna gadaa hordofa. Abbaa gadallee inuma qaba, tartiiba sarkaa qaba. Abbaa gadaallee ni qaba. Hayyuun keenya Bayyanaa Sanbatuutillee gizee sirna gadaa isaa dhaqee ilaalee jira. Biyya san dhaqee ilaalee jira abbaan gadaa Bayyanaa Sanbatu sirriitti akka sirna gadaatitti bulan darbee warratee pirezidaantiin isaanillee ni beeka. Pirezidaantiin amma Somaaliilaandii embaasii keenya ni simannaa nu godhe yoo nu dubbisu hariiroo hawaasni kun wajjin qabu sirriitti ibsee lafa kaa'ee hin beeka jechuudha. Hariiroo immoo ummanni Somaaliilaandii, ummanni Moqaadishoo, ummanni Keeniyaa kun hawwii uummata Itoophiyaa kanaa qabu keessattuu uummata Oromootiin daangarraa qabu kan pirezidaantonni yookaan immoo gorsitoonni bakka ol qunnametti sirriitti lafa kaa'an sirriitti miira qabu jechaadha. Amma Keeniyaa keessatti bakka bu'oota uummataa itti gaafataman argadhe. Somaalee Moqaadishoo keessatti embaasii keenya fi Keeniyaa keessatti embaasii Baacaa Biraan qubadhe. Ambaasaddar Baacaa Biraan qubadhe. Innillee haala gaariin na simatee galata galchuuf hin barbaada. Achirraa immoo Moqaadishoo gattooseen ambaasaddar Muktaar Kadir jaarrolee wajjin achitti na simatee achitti illee bakka bu'aa uummata Somaaleeti ka argadhe. Kana haasofsiise. Somaaliilaandii seennan pirezidaantiin argadhe. Ambaasaddar Daliil kan jedhan achitti nu simatee akka ol qunnamnu godhe. Aangoo siyaasaa keessatti wanti badduu wanti qaaqamtu hin jirtu. Kara siyaasati. Wanta gaariidha. Darbee warratee wanti tokko hin dhabamu. Wanni xiqqaan tokko. Fakkeenyaaf amma